بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد bishaan kana qareetiin jira bishaan ka tahliilaati Nurraa baasan. Nurraa baasan. bishaan kanan akka baafnaan Nurraa baasan. Nurraa baasan yoo nama eenyuun jedhu kana keessa waa meeqa isinii kaayanii gurbaa yaabaleessa waa islaamu Muhammadii buhun akka ol seenne akka as keessa jirus gabbee dalagachuu fi kanaas hin dandeenye isin maawaalee amma bawaalama jechuu laalama mana kana keessatti baramat hedduu namni tuulaan kun atoonni kan waatu waan kana jiru maal akkanas godhuuf waan kana bar Kau inshallah kasih bana. laki gataa akka tisbaa ni gataa ni abu Fidani. cun qarab biin lagi ani cun mana kana alhamdulillah rabbil alamin Kalau ya bu. Kalau alhamdulillah rabbil alamin Woi. mana ferin sakon kamu mana ferin janne banu mana ferin janne tai mana ferin janne mana isra dai Anda. Kaba. ate muku terana ke mana kan masuk ada mana maja Mana fidas? Waatni shukau jira. Mati surka. Waatni shukau jiran. masuk ka Woi, amma Mana mau suka masuk masuk? ke sini? Amma suka sana? Ati fuula rachite. Kamu itu bisa saya jira ucu Ati nyusa. ana ballo raha Ati nyusinje. ana ballo ranji ana ballo bar karno sudo yusa nu sudo ma to suci jana Mana numbeni. wai nu hamma subhas Nama mana ko jara masa. subhas bukata na bar amma wannan tuba Achi gama sih. Kan marame di dunia. dikko na ya ya ki mana kana dikko Tesa. mana kana wajja ba ta ina sinjira ni Arka mana haram pero. mana mo Mana kan arka. mana yo kan sara jira ta ina sinjira Arka mana haram pero. Nama ko kofi tes digna. ha ta Ati dia macam fuula. mana da jumal tu kan andu meta na meta alan naga ka mana kai sama Mana dua halo halo Esin masuk ka masuk ka Isi mali ma enyu ma isi jam. mali mata ma frida mali ma tu sa kita na sinjira kita ne Petani dulu. aja ne ta malin je meta simba Nangkapin. hirrakatin Arkan nangkapin. singka burrakatin Mana ne kana sarkan pero. mana kana kasar kesami Arkam pero. sirra jiraus Jauh kali ngerti fuula. Enggak Fuula kana saya dulu. syekhat ya Fuula itu ana. itu kok ma taske presidentin syekhat ini ya rumah tu siapa sendiri president Ati nanti dupati. Ma. ate tentu batun ta Nanti dupati ni. dupatun dami mana kai anaknya rupi nah kita ini demi kita mana cara jira kita na fi ga dan kana bar kan mun gudun nor ka ni nah iro ko bar mana kana iyo mana kana wajira bar mana kabar dual mo far bar ni Gimana kapten? ko shi tartib sama mana ka dufe baraka dai sai gele mane dawat bar syekh cuma ni beta syekh ko atun ne alhamdulillah syekh cuma dawana kanne dawasin bane mutu dawasin si bane ni syekh ni sanje kajaba syekh ni sanje cun jamne finne syekh sanje rayak wallahi da cittu sirri ma ka ke president wani tun eh wa me ga kai sanu ba ani bar man kana wasu nan dor wa antana ni sai ne dubare amma le bar tijan kawa tam fudani mire Puna ka sira ka la ka don tan kana gure ten me kam gora mamma kam gora me tanafure on Pura kam gora an eh syekh mo de ne tuma an wala syekh cun ma de wala taka ibrahim ta sana bereta iya teniga Syekh Hasan fi dunia fu kabden der kundir kam me to sha aga bana male ka jirjire der te ko bana male kam Mana dia akan ada dia. lan taw La. ya ta qollo fa deti Belum nak tahu. ne te ne kam ci ti tayat ati simba khadir syekh fi di qot me mali sara me qabi ati khadir kheme kay syekh lu bidi me syekh lu bidi Nak kabar. syekh lu bidi me jirjire der di qotu Ati kita sawata kama ati di ma ci ta ni radisi lo lajjira berarti. akadon da bara mal Imbio kan. Dia ngeraci. Anai. Simbio kan. isi mambe isi khalas itu ni khalas itu ni ta aku ta Ismail. asunda anu ma mali asunda khalas mali to ma mana kana ka ci biya La tahu jira, mana kau ni bisu jira. Akan nak jauh. me da wata kan yacin geography tun ba kono raje mana galcine jira baka sai rabab ne mana galcine alhamdulillah na gan galcine me geography edu da kai tunga amma ska yacin kan ni jiru ni gartani da wata kan yacin sheikh da yacin na mai gine jira hadith kon nufi ne tergine anga garte sheikh ni no dufu ga duwa ida tizanin duwa tizanin ga kan da batani ja me na pura da wata kan busu jara wata da wata kan busu jara wa takaf kubon kabun gurtura inni sama ko banga sheikh ne turufutti mun ga mun ta ganne ta ganne an ga kuma kabne nan ka ya bara na cittu tana dibde cittu na ga num mamare me misa
achitti banagaan nuti barsan jechuun tachira gabbaa uru malee hawaasa jechuun as mana kana seenaa namatti mana kana keessa wayi jira ammanuma mana kana keessa wayi jira amma jechuun dandeenye amma amma waan tanan seera malee kare akkuma saan seena ture tanan seera malee silaasee hin jiru mana kana wayi jira inni isa maagar mana kana keessatti Barbee maal turtate? nulle inji tur barbee waan sirrii kana samii ka zora xiqqoo ka bishaan taalee laa jechuun shirri akka dalaganii bishaan jirtu godhanii haala darajaa sharree aanu waan mana kana takkee tuna bakki isin maati godhata isin maati godhata hiinuu dhiiroo hanga jechuu shirri yaani bargaadisee gabbaatu sirriitti wanta nama darbee na harkaa amma mana sana geessine hiinuu manichaa manichaa sun geessineeti hiinee biraan ta'an akkasuma afaan gabbaatii illee taatu hojii daftee maaliif jechuun xiqqoo yoo afaan dinoo waliin fidi malee hin ta'u akkasitti taasummaan darbatee na harkaa ba'a. Qabi mana sanatti hiinaa qabi. Egaa daawwattoota keenya jechuun alhamdulillah rabbil aalamiin mana san geessineeti jechuun gaa fandisheedhaan bira taa'enneeni maaliif xiqqoo shalab gooneeti maaliif gaa dadhabnee jirra mire qabuu dadhabnee akkana fiigaa mana kana keessaa ba'uu fi deema suniifuu gaa jechuun inshaallah jechuun. Asiin teenya. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Alhamdulillah baruli. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Taa'e. Tolfan. Ta'a. Yaabo. Saboo dubbiin qabduudha. Dubbiin qabduudha bar dubbii Amma ajaa'iba. waan ta'e olii. Wanti takka nafne walii amma quraanatti qaraaneeti hin gaafees. Inshallah irraa qeexxumurraati. Sheekh akka wal jala Waan ajaa'ibaati dubbiin kun ajaa'ibaati. Qaceellotti akka baatu goone inshallah dawaa khaanis katabnee isin kannina. Akkasii. Khaanis bitattanii kamana kaayyattanii wanni takka ganaa akka gargara wantummaan isin hin baane sheexaanuma kan dandeenye. akkas goone. Sheekh Awar gurbaan raajeen bar shiish ta'ee bar jechuun manuma gamasiif irraa akkuma finnetti mana gamasii keenya Ayyee. mee akkam goonaree bar mana kana keessatti kun waamee agartee nu rifachiiftee bar. Bar mana kana keessa waa meeqaa isinii kaayanii gurbaa yaabballeessa waa islaamaa Muhammadii kun. Kun wahii islaamaa ka mana kana keessatti kanatti waa meeqa nama awwaalee amma waa lama jechuu laalama mana kana keessatti bara amma hedduu. Namni tuulaan kun. Ati wanni kana wayi waatu waan kanaa jiru. Maal akkanas godhuuf waan kanaa bar. Amma dhiyootaan agarre kana dura kanaan jee waraqaa takka raajuu haa jiran kan ni fayyaa. Ayyee. Fuudhati waraqaa san kaayitee waraqaa san kaayee raajuun keessu waan kutaa bire fuudhati waraqaa san baasee bishaan itti naqe. Bishaan waraqaa san baasee itti nan kaayee akkasumatti namni seenee seena. Duuba sanii mikaa. San hin dhaabne bar. Sanii miti San hin dhaabne san bishaan itti naqne osoo bishaan itti naqte dhaamte bar itti naqne bishaan amma san hin dhaabne amma tana malee ta dhaamte san hin dhaabne amma. Maali sun? Sunis waanuma isinii kaayanii waan isinii kaayanii akka waliin seenne fa'aa nama akka waliin seenne akka as keessa jirus gabbee dalagachuu fi kanaas hin dandeenye isin godha. Akka deemuu hin dandeenye. Deemuus hin dandeenye. Karma tokkoo akka hojjechuu hin dandeenye isin godha. Hidhamee tuutaa jechuun. Bariidhaan hidhamtaniituma akkanumatti tattaa'u bakka. Barga jidduu duraa takka fa'aa anammaa gaafa dura dhufarraa jettee jidduu duraa takka fa'aa namni homanni juwayyam tamaam waan hunda kamera kana dhufa guutuun tamaamuma jira. Karaa jeen gargaara jee dhufe tamaam. Maal tokkos godhee waan tokkos Waan kana akkana godhaaban nama kana cufa jaamsitti wanni kun kaalaa seenuu fi kamana kana kun keessa hojii jiru. galtee ati gaafa kan inni irraa baluu walaas banu dadhabdee anis hojii seenu kan hin dadhabu waan kana laa. Eewwa tamaamuma jira. Inni salaaf jira galti. Tamaamuma jee kutee fuulis ni dhufe. Niin argee jee dhufaa tamaamuu jaa. Tamaamuma jira nuti. Ayyee meeqa akkasitti amma laalisi. Ati akkasi godhuun tokko irratti hime. Akkasi godhuun dammaati mana kana keessa waan taa'u jirtu qofa. Qaamuma kee kanaa fi akkumatti jiraattu meena himi. Akkam taate. Waan asumatti argaa'u gise gariisa. Asumatti argaa'u isaan. Osuma miyyoo ijoollee fa'aa madarsaa fi tajaajila deemuu faayidaan ulaa qollofee kutuu nan beeku. Ulaa qollofee gisee kutu kana maskatti ta'an tura. Isuma kana ta'an turu. Oggoon dirree isaan seenu asamiin hin gabboo naan jaa. Biyya shayitaanaa kanaa beeku. Shayitaanaa bar bakka seenee waa isinii haa'u jiramma inni yeroo hundaa'u. Amma naamichaa tokko jira amma raajuu firii raajuu qabachiisaa turaan. Ogguu naamichaan sun mana kana keessa jirru ni eenyennee qablee fudhannee muka fudhannee taa'aa Kun turre. akkana dara mallaa. Isin jaamsaniiti akka agartee isin ogguu isaan of seenanii isin agartu maati ogguu inni seenu isin agartu. Beetumaasii waliin Akka itti nagarre ji harkaa qaba waan sana waan isinii haa'u deemu sana. ogguu fedhe haansi harka kaatee dhufa. Ogguu fedhe miila kaayyatee dhufa. Ogguu fedhe. Kaafsiisaa kana waliin tuqee jiiseen dhufu ogguu gari. Waliin jiiseen dhufaami. Bishaan godhee dhufa. Khalaas waliin jiiseetti waa isinitti godhee wanni sun khalaas akka isin gabba'uu hin dandeenye isa dubbachuu hin dandeenye isin godhe. Fidee isinii haaya waan sana. Amma namatti isa godhuu hin jiru waanuma kana tokko keessa hin jiru. Massaamaa dhaqamni.
Hogguun daawwatee hin argu qama kana tokko argu tokko. Si jaamsa wanni kun mana kana keessatti gartee irraanfata waa telefoona keefaa asuma keessee saalaa kana fa'a irraanfattee fa'a biraa deemuu hin qabdu. Sanguyyaa mee kana suma kaayee barbaadee bakka kana bu'aa dhaabata. Laal amma irraanfannoodhaas ni qabdaati. Barbaadee si dhaaba bakka kana jira. Achi waan si xiqqoo keessa ture ifumaan arga ifuma biratti. Ifumaaf agarta. Ifuma biratti faagara gunga. Ammas isa kana ni jibbita. Qaalichaan fedhan hogguun fedhe guyyaa garii fa'aa amma ulaabaatti fedhan taa'ame hogguun xiqqoo jennu asumatti nagaran. Bar dhuguma wanni kun ilaal bal'oo akkuma reefu jennetti bar wanni kun dubbii ajaa'ibaati bar. Dhuguma amma isiin gulaatan as keessa mana kana keessa jiraattu hunda yeroo hundamma wajjuma jira jechuu bal'aa. Isiin hin agartumma. Hin agartu. Firraa hin agartumma isiin bar. Hogguu kana seenee hogguu kana ba'ee hin agartu. Hogguu kana seenee hogguu sana ba'ee bar inni hin agartu waa isiin jaamteetuma jirti. Hedduu tokko darramtee hedduu tokko Asuma darramtee. keessatti hin qabde jechuudha. Amma mee gurbaan eessi jira gurbaa Gurbaan mana kaan jira. Manachaa jira. fidaa gurbaa dafaame. Gurbaa finnaami. Amma gurbaa hafee gurbaa fidaa kaa. Gurbaa as baafna.